Maaliif bare Jawaar maaliif Jawaar akka gaafii akkasii gaafatamuu hin qabne? يعني أما فكيني في جواري يعني يجي أمتها كان دي سيتي يجولن كتا كدا لما كتا يعني كتا سد تربة سجل براتيو كتابة يرو كنتي جار كتابة بريسي وقايو دبني جتشودا واي كتابة بريسي رنجي روبر مالف جوار غافي أكاسي أكال جوار إنغافتشو هنقامني نافيم Daga anjiru katta nukot جوار كمي برأتي أكا جوار هولاتا إيه ويتي تجتشودا جوار كمي مي أكا نما جواري نبيني توقوتي جوار كمي أتي كمي تكا زيتان نما أورومو جتشون جوار عرسا أورومو مكفري جتشو بربادتي مو من دنو نغارو أرغباني أنوان لال كراج توبا تاني توبا دا شنيغالي هرد اللي بوري اللي جوار إنهين جالت داني إن كبجاني اللي سيغالي غافي غافتشون أمو مرغكي يو غافي مباديدا غافي غافتشون مباديدا جت أكاسي تولي تديبنا غالتون Khatam. Khatam. Akam naga. Galata sa. Jirta. Ya jaga san dubbat dume. Kitaaba gurgurachuu dhuftimu qeerroo jirtu jechuu dhufte jechuunu nama san keessatti qaanessuuf yookiin isa xiqqeessuuf waan jette sirraa fakkaata. Ati yookiin isa jibba qabaachuuf yookiin isa xiqqeessuuf ta'uu dhabuu danda'a. Nama isa jibbullee nama isa xiqqeessuuf yaadullee hin fakkaattu. Garuu bakka sanitti hin eeggamu wanti jechi akkasii sun. Jawaar kitaaba kana mallaqaa fi akka waan kitaaba kana hin barreessine ni beekta waan ta'eef. Jawaar jechuun biliyoona guys godhu gaafiti. Faayidaa fi miti. Hayyee Amani gaafii kiyya yoo gaafii kiyya adda babaafne yeroo kanatti gaafii sun hin gaafatamu wali qaba saa kanatti anama waa wayii sitti mu barbaada amma gaafii kiyya yoo adda baafne ilaalle jechuudha gaafiin kiyya Jawaar qeerroo jirtuuf dhufte moo qeerroo tana hubachuu dhufte moo jirtu jechuun yoo namni tokko jirtaa siin jedhe akkam jirta maaliif jirtan isin galee hubachuu dhufte moo qeerroo jirtuuf dhufte moo buukii bittuuf dhuftee jedheen Maalif Oromoon yoo walit dhuf abbo akkam eessaa deemta eessa deemtaaf maaliin deemtaa wal gaafata hayyee dhuftee eessaa dhuftee hin beeyna eessa deemaa jirtaallee hin beeyna maaliin deemtaa gaafadheen badiidhaa kun Singal jechuun ati miira keessa galtee gaafattee miira keessa wanni galata kan jiru waan osoo diyaadde galata kan jiru waan gaafatamu saa kanatti Jechi afaan malte isi ilmaan keenya ka dhumataa jirtu haada Oromoo ta biyyatti dhumataa jirtu isinitti hin dhagahamtu jedhaa baran maaliif haga waa'ee kanaa dubbata si caala ati erga biyyaa baate waggaa meeqa adeero an biyyaa bahullee waan keessa ture dhufe ati biyyaa bahullee waan biyyi keessa jirtu hin beeka sii galee Maalif Oromoo waan san ajandaan godhannee dhaabaran ka jedhu haadha Oromoo halkanii guyyaa tuman ilmaan Oromoo tagabbaasanii ajjeesan maa waan san ajandaan godhan waan kanarraa haasaa jira Jawaar biyyi nagaa hin qabdu biyyi likkeen jirtu biyyi badaa jirti ilmaan keenya gubata dhumaa jira jedhee kanarratti kanama ajandaa biraallee kaasuu hin barbaadu godhaa jiru argaa jirtaati waan inni godhaa jiru argaa jirta argutti jirta Jawaar waan jedhe Itoophiyaaf Oromoo walitti araarsine jedhe Itoophiyaaf Oromoo walitti araarsine jedhe namni hedduun kasanii walii galu jira kasanii waliin galle jira sun dantaa kiyyaa miti angaafiin kiyya waan sidhaa gaami yaada akkanaa kennitan barbaada galatoomi. Qoyin baasin inni gizee takka gaafii gaafatu. Kirkiriin barbaadnu asirratti. Kirkiriin miti malee gaafii. Nama tokko tokkoon seensaa jira carraa kenneefi nama baay'ee teekkataa jira. Qoyi biroo aarallee hin jiru mucaanii dhageeffadhu anas biratti wanni naasiin balleesse maalidha kana beekuu fedhamee natti. Naasiini. Karaa seera qabeessa karaa naamusaanillee hin gaafanne jalqabumaayyuu dhaqee waa'ee qeerrootuu yoo haasa'usan karaa seera qabeessan karaa tasgabbiidhaan karaa nama saniif kabajaa qabuun hin gaafanne bakka
akkaataan inni itti gaafatee fi akkaataan inni godhatee waan biraarra fakkaata. Wanni inni gaafate bakkeessanii maalidha? Yoo ilaala guys warri kun. Akkanaa miti namni kabajaa kanatti miti ka gaafatamu. Ila anas biratti gaafii kiyya warroonni taqaaraanin isaa warroonni faallaa isaa deeman jedhaniin dhufee mucaan kun jedheen waan na dhibe gaafadhee bara. Okay as biratti qoy naasi ila dhageeffadhu bro laal gaafiin inni gaafate qeerroo jirtuuf dhufte moo kitaaba gurguruu dhufteedha miti? Inni wanti qabsootti ka'eef iyyuu ummata kana ummata rafeerribaa kaasuuf. As biratti ati dhageeffadhu gaafii kiyya hubadhu jiru. Dhiiftanii karaa faallaa deemtu maasu waan jiru osoma beektan waan jawaari. Laal amma ta'e riyaalitii jirtu hin baqatin waa'ee kanaa dhiisinu riyaalitii jirtu asitti taasaa jira riyaalitii hin baqatin laa mucaan ka godhe kitaaba gurguruu dhufte moo qeerroo jirtuuf dhufte jedhee gaafateemi? Kun balleessadha? Kun balleessaa miti akkaataan itti gaafatee. Akkaataa naamusa maayikii itti kennaniiti ka gaafateemi gaafisan namichi maayikii itti kenne sunu dogongoraa na fakkaata. Galatoo miti isaa miti yoo akkasii barka dogongora isa osoo hin taane ka fuudhee maayikii itti kennere waa'ee. Buuki carraa kastaa nu kenniif sabboona. Naase. Yoo. Akkam habibi jirta? Galata isaa hamtuun himannu. Ijoolleen hogguu TikTok isa loltu hogguu geessirra si bira ol baate haasawa harkaa baate nama tokko jala laaleen ilaalu wanni jedhanii beektaa? Biyyattiin namni gariin irraa si eegu biyya dimokiraasiin jiru namni waan fedhe gaafachuun mirga qabaatan asitti nama si galtee? Rakkoon nama hedduu kana. Garuu immoo viidiyoon ati waraabsisanii akka waan ati Jawaar daffaruuf yookaan akka namoonni hedduun viidiyoo ati waraabsisan irraa koomii qaba. Lammaffaa immoo ani bakka an akka mataa kiyyaatti bakka takka bakki inni si gaafadhu. Bakki inni si gaafadhu bakka gartee wannummaan Jawaar deemu jiruufu tokkoffaa irratti kitaaba kana eebbisuuf si galtee? Gaafii silaanni waan inni irra jiru san osoo hubatin ati gaafii inni kitaaba eebbisu jiru namoonni hedduun sooshaal miidiyaa bakka garaagaraa hunda irratti akka Jawaar kitaaba hin gaabbuu jiru kana eebbisu jiru namoonni beeka. Kana irratti immoo gaafii rakkoo biyya keessa jiru namoonni tokko wal qabatee ni gaafata. Garuu ati waan sanii maaliif qeerroo jirtuurraa gara buukii bittuuti maaliif Kanni Keeniyatti illee kitaaba eebbisuudhaaf wanni mootummaan baqachiiseef kanarraa wal qabateeti ati maaliif bakka san jijjiirta? Iyyoon dubbii xiyyaa tan amma. Hin beektu ati osoo hin dhaqin hin beektu waan san akka ajandaan Jawaar deemuuf kana ta'e. Yee galatoomi gaafii seeraa gaafattee ani Jawaar kitaaba qabatee haa dhufuu malee si galee. An Jawaar nama kana durallee argee jira Jawaarin si galee bakka deemutti gorsee ummata ijaaree waan godhamuu qabu itti mee deema si galee kana dura garuu amma hin dhufe hin taa'e si galee haasaan goone kitaaba gurgurtaa seenan isii Jawaar waan natti deemtuuf kami lamaan kana keessaa jedhee gaafadheen si galee. Bitaa nagalee waan bitaa nagalee gaafadhe. Gaafii gaafachuun sirrii miti yoo ka jettu taate akkasitti walitti deemna. Waan an jedhe si galee natti fakkaata. Laal naasee kiyya gaafii gaafachuun sirrii mirga qabda waan feete gaafachuuf garuu ati wanni san siin galle bakka tana naa deebisi. Wanni inni godhaa jiru kun kitaaba akka eebbisaa deemu jiru. Ummata isaa keessatti kitaaba kan akka eebbisu jiru. Maaliif beekan akka inni kitaaba eebbisuu dhufe? Amma hordofaan jirtu qilleensa irratti wallaalumarraa gaafadde jechuudha. Of course akka inni kitaaba waan inni deemuuf eegana dhibeeti miti yaalan kan maaliif deemta jedhee gaafadheen osoo beeku akkamitti gaafadhan? Carraa eeggadhee sanuu waan beeku gaafadhe. Okay galatoon. Okay gaafeen kiyya naa deebi'ee galatoomi.
bakkoota naan si gaafadhe namoonni negatiivitti hubattanii waan Jawaar deemuuf hin beekne garuu mirga isaati kan akkasitti namana galatoome habibi akkasuma jechuu barbaadan akkasiifsiif uummata bakka sanii sirra laale akkasiifsiif okay Ayo galatoome. yaa okay Haye. Maki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waram. Eenyuti? Maaltu singee maqaa kiyya waa inni dhufee fudhaddanaa dhaggeeffadhu. Ayyee fixadhu dafiti. Wayi naa inni jazbaan wasa. Arraban dhiifta beektaa qalla. Dhiisu beekte waan ati achirra jette sun sirriidha. Sirriidha yaa gaafii gaafadhe gaafii gaafachuun kiyya dogongora. Dogoggoree Akkamitti? akkamitti hayyuu nuti qabnu nama dila sanii irratti akkamitti waan akkasii jettan. Hayyummaa isaa akkamitti beekne yoo gaafii gaafannee nu hin deebisin? Hayi gaatti gaafisan waan inni achirra dhaqeef hin beektu. Maaliif? Waan ati yoo beektan beeku waan ati beektan hin beeku beektaa? Wanna hubachuu qabu. Haaraan naasee maali beektaa wanna Gaafii gaafachuun dogongora moo? Dogongora moo dogongora miti gaafii gaafachuun? Dogongoraa miti garuu gaafiin akkasiisu yoo ta'e jalaan gaafatama malee nama dila sanii irratti gaafatama. Jawaarin akkamitti gaafadhaa nan jalaan? Waliin barreessu Jawaarin keessa. Nama dila sanii irratti gaafiin akkasiisuun akkamitti gaafatama? Maal rakkoo qaba hayyuudha miimaan? Beekadhaami? Ati garuu sammuun ati itti yaaddeen inni san bakka saayikooloojiin dattee waan biraa keessa jirte jechuudha. Waan takka keessa jirtu saayikooloojiin tiyya. Waan na dhibe gaafadhee beeka caqas Oromoon maal jedha beektanii? Beekaa waan si dhibe gaafatan jedha. Beekaa ta'uusaayyuu kan mirkaneessitu. Gaafa namni waan isa dhibe gaafatee deebii irraa argateedha. Sii garee? Maali beektaa? Akkanatti amma gaafii akkasii akkamitti gaafatta jettee na mormitu kana osoo Jawaar ta'e an dhibbaan dhibbatti beeka akka inni na mormine akka keetii kanatti. Bar na mormuun baanu bar beektee? Wanni nan siin jedhe Jawaar jechuun misaaleef maallaqa osoo hin ta'in waa'uma keenyaa achi keessa dubbatu jira miti re. Waa'uma keenyaa. Egaa waa'ee saba biraa wayii dubbataa jira. Waa'uma nama keenya amma ta'aa jiru dubbataa jira malee kitaaba. Jaalmarroo waa'ee keenyaan dubbatu waa'ee saba Oromoon dubbatu jaalmarroon. Sila jaalmarroo waa'ee haasaa jirra. Waa'ee saba keenyaan dubbatu. Dubbata. Abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu gisa paarlamaan obbaye ani Oromoodha uummata Oromoo akkana jedheen dubbatu. Ni dubbata. Innaa Jawaarillee waa'ee Oromoo dubbataa awwaan na dhibe Jawaar maaliif deemta kaan agarree san agarree kan agarree atoo maaliif deemta jechuun badiidha. Nasee beektee anillee sirriin jirtu siin jaan jiru garuu Jawaar akkamitti nama dila san irratti waan akkasii gaafatte siin jedheeti malee gaafii waan sirrii gaafattee garuu kitaaba gurguratuudhaa dhufte naamin jettee qeeqa akkasiisan. Qeeqaa miti gaafii fi qeeqii garagara. Jawaar abboo ati kitaaba gurguratuu dhufte nurraa dhiisi yoo hin jedhin qeeqa sun. Abboo maaliif dhufte yoo hin jedhe ammoo qeeqaa miti qeeqa fi wanni addaan baafadhaa Oromoo tiyya. Qeeqi nama wayii atamma waan wayii haasa'uu deemtamoo akkam yaada keenyaa ibsuu deemtamoo akkam. Abboo yeroo mati maa akkasii gaafate abboo maal si galchee miti waamaan beektu ati gattaa yoo hin jedhe qeeqa sun si xiqqeessudha. Garuu akka nama waa beeku tokkoffaa nama ati waa beekadha hayyuudha gaafii naa deebisa jettee amantu sii galee deemtee gaafii gaafatta kakabajju. Kanaafuu wanni dogongora ta'ee natti mul'ate hin jiru sii galee yoo. Maal hin beektaa hedduu si jaalanna hedduu si kabajnaa garuu maal hin beektaa bakka sanitti hedduutu akkasitti aarre maaliif jennaan. Naa galee jira wanni jaalala Jawaartu isin aarse. Ati garuu gisi san sinni tola gisi jecha akkasii si tolee jira san booda. Ambar badii takkallee of keessaa waan hin qabneef shirallee waan hin qabneef sii galee akkuma ammati gaafii na gaafattee sii deebisee an si gaafadhu kana sii galee akkasi na dhagahama. Wanni an gaafii makiyya argachuu deema malee wanni an milkeessuu deemu hin jiru sii galee. Ati garuu jecha san deebi'u waan ta'eef ati garuu jecha san gizee jettu. Jawaar akkas duuba deebi'uun barbaadu malee yoomillee. Jawaarin akkas duuba deebi'uun barbaadu garuu wanni an dursu Jawaar ta'ee jaalmarroo ta'ee abbaa fedhe maan taane abiyyii ta'ee bilisummaa uummata kiyyaa barbaada maaliif uummanni kiyya garaa beelatitti waan gara nyaatee qabu waan gara nyaatee bulu osoo hin qabaatiin miidhamaa jira.